Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota dhugaa miidiyaa qabsoo dargaggoota Madagaskar ilaalchisuun qophii qopheeffanne qabadee dhufeera. Qophiin kun daqiiqaa 4 kan hin caalle waan ta'eef obsaan dhaggeeffadhaa jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe taasisuu hin dagatinaa jechaa gara sanatti dabarra. Qabsoon dargaggoota Madagaskar harka waraanaatti kufuun isaa himame. Warraaqsi dargaggoota Afrikaa yeroo hedduu butamuun isaa akka beekamu yoo ta'u, tibbanas fincila guddaa hanga masaraa mootummaa raasutti kataa'isan dargaggoonni Madagaskar qabsoon isaanii butamuu akka hin oolle himamaa jira. Biyyattii gaggeessaa akka ture bakka kaafamus ammas gaggeessummaan biyyattii harka waraanaa jala galeera. Haalli kun ammoo yaaddoo gaaffii uummataa sana ukkaamsuu qabatee akka asa deemu tilmaamame. Sochiin qeerroo Madagaskar kan Oromiyaa keessa waggaa 7 dura tureen kan wal fakkaatu yoo ta'u, akkaataan inni ittiin butames kan wal simu ta'uu isaatu amanama. Warraaqsa finiinaa sana pirezidaantii biyyattii luugaa ture bakka kaasuu danda'anis Koloneel Maayikil aangootti akka ol ba'u taasisan. Biyyi tokko waraanaan buluun kasaaraa malee bu'aa kan hin qabne yoo ta'u, haalli bulchiinsa Madagaskar ka duraa walitti qiyaamaa fi gaagaamaa ammaataa qabatee akka asa deemu tilmaamama. Sochiin dargaggoota Madagaskar adeemsisaas akkaataan inni ittiin butames kan Misir, Sudaan, Liibiyaa, Tuunisiyaa, Itoophiyaa, Yamanii fi warraaqsa dargaggoota Afrikaa dhiyeenyaa wal sima. Haalli harka waraanaatti kufuu biyyattii nagaaf dimokiraasii bakkatti ka deebisu akka hin taane amanama. Torbee tokko dura Koloneel Maayikil Raandaariyaaniiraan eenyudha jedhamee osoo gaafatamee namuu kan isa hin beekne har'a gaggeessaa Madagaskar ta'uun ibsa adda addaa laachuutti jira. Maayikil humna waraanaa Madagaskar keessatti hoogganaa garee waraana ga'umsa addaa qabu Elite Unity ka jedhamu yoo ta'u, Sanbata darbee onkoloolessa 11 garee waraanaa isaa qabachuun dargaggoota mootummaa mormuuf ba'an itti dabalame. Qeerroo Madagaskar pirezidaantiin biyyattii aangoorraa akka bu'uuf gaafataa turan gaaffii isaanii sirrii ta'uu fi gareen waraanaa inni hoogganu qeerroo duukaa jiraachuu agarsiise. Namoota magaalaa guddoo Madagaskar kataate Antaanaaniiroofiitti mootummaa mormuun hiriira ba'an gidduutti waraana isaa qabatee argame. Qaamaan magaalaa guddoo biyyattii Antaanaaniiroofiitti gidduu isaaniitti argamuun mirkaneesse. Mormiin qeerroo itti hammaannaan pirezidaantiin Madagaskar Andiree Raajooyilinaan biyyaa baqachuuf dirqame. Pirezidaantiin biyyaa baqachuu hordofee Koloneel Maayikil aangoon biyyattii humna waraanaa harka galuu labse. Paarlaamaan Madagaskaris gaaffii qeerroon yeroo dheeraaf gaafachuun hiriira gaggeessaa ture sirriidha jechuun paartii isaa dabalatee pirezidaantichi aangoorraa akka bu'uuf sagalee kenne. Waa'ee nama amma gaggeessaa Madagaskar ta'e Koloneel Maayikil Raandaariyaaniiraan guyyootaan dura namuu waa'ee isaa hin beeku ture. Bara 2016 hanga 2018 bulchaa bulchiinsa Andirooyi jedhamtuu ta'us ija uummataa duratti baay'ee beekamaa miti. Boodarra garee waraanaa Elite Force jedhamu hoogganaa ture. Pirezidaantiin mormii qeerroo baqatee biyyaa ba'ee qeequunis beekama. Andiree Raajooyilinaan pirezidaantii dargaggeessa Afrikaa jedhamuunis beekama ture. Pirezidaantiin amma baqate kun bara 2009 fonqolcha mootummaa Koloneel Maayikil faa gaggeessaniin aangootti akka ol ba'e himama. Bara 2013 aangoorraa bu'ee waggaa 5 booda filannoo mo'achuun aangootti deebi'e. Bara 2023tti Koloneel Maayikil yaalii fonqolchaa gaggeesse jedhamuun mana hidhaa eegumsa cimaa qabutti hidhame. Haa ta'u garuu mormii loltoonni, barattoonnii fi namoonni siyaasaa kaan gaggeessaniin waggaa tokko booda mana hidhaatii gadi lakkifame. Kibxata darbe gaggeessummaa Madagaskar osoo hin fudhatin dura turtii miidiyaalee waliin taasiseen uummata biyyattii tajaajiluun alatti maqaas ta'e ulfina addaa akka hin barbaanne dubbatee ture. Koloneel Maayikil nama amantii kiristaanummaatti jabaa akka ta'e simama. Nama itti dhiyaachuu fi salphaa akka ta'e garuu immoo ejjennoo ifaa ta'e kan qabudha jedhama. Namni mana hidhaa ba'ee gaggeessaa Madagaskar ta'e Koloneel Maayikil gaaffiif deebii miidiyaalee biyya keessaa waliin taasiseen kaayyoon isaa jalqabaa biyya lammiileen ishee 175 ta'an hiyyummaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffatee hojjechuudha jedheera. Madagaskarii hanga bara 1960tti walabummaa labsattutti gita bittaa Faransaay jala turte. Ammayyuu afaan hojii biyyattii kan afaan Faransaay yoo ta'u, Koloneel Maayikil biyyi isaa dhiibbaa Faransaay jalaa baatee akka hin beekne amana. Humni waraanaa Madagaskar bulchiinsa sivilii wajjin ta'uun waggaa 2 biyyattii erga gaggeessee booda guutummaan aangoo mootummaa sivilii fi filannoo mooteetti akka kennus beeksiseera. Inni akkaana jedhu malee yaaddoon xiinxaltoota siyaasaa Madagaskar har'as humna abbaa irree jalatti buluudhaaf dirqamteetti jechuun yaaddoo dargaggoota achii fi uummata biyyattii qaban ibsaa jiran. Egaa dhaggeeffattoota dhugaa miidiyaa
Qophiin dhimma dargaggoota Madagaskar ilaalchisee qopheeffanne kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan Dhugaa Miidiyaa subscribe taasisuun dagatinaa jechaa nagaan nu tura.